Garasi borong. Kau tu tinu kena nyan nama sahatin deh aku. Nyat dong minan harayu. Ma. Tina kadu menyat. Baca. Anu am akati tidu pese cuda. Na kesuma ada tu kan ada tu fenu tu bisu logo macam. Siapa surprise itu resitu ini. Amar gan tanda pada ho jete la lekat dua oleh. Ho jintin nong abdugo sadi sadi. Tapi jete se galgal magesa kanan tamacane. Abba aku tu fema di mana ni on tidak kensimat dan anjir usete. Atau bistara. Bekanya nak? Anu banyak di sini kamu. Akam. Nan are ba itu. Deh, na arte yang nyatin apa? Anu are. Bukan ada jera lah. Akam. Musuh ramal tapi kesuma tapi mana nya bini mati tikor nyan kalau dai. Isin asu. Mana na asu ko. Jera, namni tu kalau saganta gode sin ofensin du bisa mana kisah sanu somino jet akajur tidak. Berkat zaiti dah tu nami amu nami awak akadem katab gode. Tuan berarti aku nama napis. Fonfa tu teh kau film masih film ni. Satu gode mana nyata ni kan ada. Nana resin je. Kesuma ni masa depan ni masa taf. Nanu fanje ofisat ni nana fe ofisat. Karena mana yang nyacu nuraja ram nyacu abun nuraja ram. Hindi, macam. Aneh sih nak. Nama kau tak kata tentu. Wanu jeruk pun biar. Hanya tu. Wana kasih mana nama. Kau sinarsu zecun jera sinarsu. Aku mah ada. Wanu kau narsu kau. Mana? Namni saganda. Nanu faede. Aci yeroo dhume ganama isaan dhufa namni kun na eegu akkas waan akkasii namu jechuun si feelingi humaan qabachuudha normaaliidha siif normaaliidha jira amma nama kana beeku yooni kanaaf naaf normaaliidha beekta dhiisi cubbuu dubbatti beekta jechuun sarpiraayiziidha malee waan hin baraka waan hin barate kamti sarpiraayiziidha yeroo inni dhuun sarpiraayizii ta'a ture amma garuu nama dhufa jette malee waan aisha amma waa'ee nama kana nan galchu biddeen itti nana kennan nyaata saati ndaan firiijitti gasheen kaa torban waa ta'u amma namni sun eshi waan amma waan naaf qophaa'e naa kennan kanuma nyaata ture kas ilaalama qophaa'e anna torben namuma sana faana torben taa'are namicha feeradeen torben taa'are namuma sana faana nyaachuuf ga'ani soomi kan hojjetu faana kun firiijitti deemnaan torben taa'are asumarratti naa eeggise inde keessumaa moo abbaa mana caalaya abbaa mana caala jira isa bichaadha yeroo bunaa usin agarsiisa itti annama sana waan kan bunaayyuu jira ajaa'iba ittaka namichi mtete kas o iste odes kun nama kamiti nama namaati ka nama namni hin beekne maayini beekta sirriitti beekta garuu intini maayin sarpiraayiziidha jedhe malee beekta maali mana keenya kan dhufu iddootiin jirratti dhufa seete harikko sanbatadha sanbata ay waan maata kas calla qabte na sanbatadha sanbata immoo sii mana jiru dhufa namni kun yeroo kanas dhufatee maaltu beekasa yeroo kanas dhufatee maaltu beekasa maachuudha yeroo kan dhufachuun maachuudha maayireen akkas nama jesan maal hojjeta yeroo kan dhufe mana kana maala sii beekaren nama ati beektu wayitii nama ati beektudha akkamti yeroo kan dhufa maal fuudha si fira keessanuu ta'uu danda'a maalti beekta yeroo midhaanyachuun barbaada mana caqacaqe yeroo kan dhufa kan jettu maal kun koo waan biraatidha achaa deebi'otte misal nama akkas namas kan hin barbaadu hin dhufin an aareen malee waan biraatti yaadinne maal hojjeta naanni nas cannaquu dhufama na dhiphisu dhufama akkasumaan yoo dhufe na taphachiisu si cannaquu miti anatu torbe kun firiijitti adeemu torbe yoo dhufe torbe nyaatu ammas torbe tana misan nama waan biraa nyaanna kakkee shiroo lumuxxiin tokko ishee ko fidishe waan haasaa ofii kun fidishe shiroo ishee lumuxxi isheen gaddaa jirti ishee barbaadeen fida lumuxxi shiroo namaaf waan biraatti anaaf lumuxxi kennama wanti gaggaarii keessummaa dhakaa jira keessummaa lama maqaa dhamti maqaa nama tolchuuf maqaa nu tolchuuf ofii keenya immoo barbareetu yoo nyaanne marrakkoo qaba ofii keenya eenyuun beeka keessummaan garuu nun taazzabu yeroo mana dhufu inni goomman dinnicha wati gaggaariitti nyaata ani barbaree nyaata kun keessummaa akkamiti kan abbaa mana caale abbaa mana caale keessummaan abbaa mana caale kamini keessummaan koo jira dubbii warra durii seenatti fidaarta ba keessummaan yeroo dhuftu jechuudha booddee ayyuu dhiqatti abbaa mana caaluu isheeti akkamitti amma kana kabbadeeya yoon akkuma jette yeroo kaa dhufate inna
jira. Iskofa sirriitti. Isa ari. Keessumaan yeroo seentu booddee dhiqattee yeroo immoo nyaattee kaasummaa dura dhiqatte daftee akka deemtu jechuudha. Ati jira biddeen kan akkasitti isa qodaa kan shinii haaraa bitee. Yes, kan akkasii. Amma midhaan nyaannan jira. Maadoo yaada ke waan biraa keessa gashite bar jira. Bakka amma kadhadhee midhaan nyaannan jira. Shikara. Yoo akka eegalan sifaatu nyaata dhiyaatu kan ibsu qulqulleessuu kan maqaa kujana ke Yesuus Kiristoos. Waan akkasiin dhaabda gabraan. Nyaatni suma akkasii ati yaaddee midhaan nyaachuu diduu kana otoo hin argina. Mangaa caloo jedhee lafa keessa. Jira waa hin taane yaadii. Jira yaada. Kun immoo bitame ya? Yoom bitame? Keessummaan si madhaa jedhanii maaliif hin aaresite? Gara caalu kana ni aare kana kanaafidha. Baate. Gara caalu wanta. Kunis keessummaa bitame? Ka. Takka argitee takka irratti ugdee beektamee jedhimeetti argitee mana. Namitti takka karaa irratti kun eenyudha? Namitti isheen bazza jirtu kun. Maal godhee jira? Maal godhe? Maal godhe chumatu? Maal godhe chuuta? Wanti gaariin isaaf qophaa wanti gaariin isaaf bitama. Mana kana dura yaaddee bittee beektaa? Maalee nama haaraan gaafa dhufu koo mana jijjiiruu waan tokko gochuun dirqama. Eenyuma namichi sin jedhe? Bakka hafee inni ofuma isaaf iyyuu. Hafee? Waa albaatiin kun waa sodaatee taphee kaa? Maalan beekaa? Waan shakkee qaba ofisa. Namichi garuu rakkoo hin qabu jira. Waan hin taane haasa'e. Rakkoon siif eekaa rakkoon hin qabne. Namni rakkoon hin qabne siif eekaa. Akkam? Akkamii? Siif eekaa. Inni kana hunda siif eekaa. Tamasgeen jedhi gatiisa takka zanaa itti bareedee ugaartaa nyaanni iyyuu hodhu tamasgeen jedhi keessummaadha. Hodhu. Hodhu buna. Jedha buna hodhu. Tamasgeen nama akkamitti tamasgeen jedhe? Bakka galata isaa sababa namaatti waan tokko kan qaqayyee. Abbaa manaa keessumaa caala. Anama wal dorgomsiisiin jenne. Akkamitti tamasgeen jedhe? Abbaan manaa ana. Isaan sababeeffattee waan tamasgeen akkamitti jedhe? Isaan sababeeffattee waan kana bituu keefii jedhe. Hodhu qabuna diddeemooyyuu. Akka faalloo keessa na qabatteetta. Gammadiisiin jedhe ani bakka sababii isaatti kun bitamee maal bitee fasaadhamee la bareeddee buna dhugdee hoo akaayis. Keessumaa abbaa manaa nama caalu ani biyya keessatti hin dhagayeera. Yeroo jalqaba. Keessummaan bari nyaatee dhugee keessummaan nyaatee dhugee gala. Abbaan manaa garuu waan hundumaa argata. Waan abbaan manaa qabu jira. Nyaata dhugaa irra faa akka barbaade ta'a. Gabaanni jira. Kan abbaa manaa si agarsiisuuf keessummaan kun itti toltolee simannaa keessummeessuu babbareedaa haala bareedaadhaan dhufee akka galuufidha. Abbaa manaa garuu kuni balleeffannaa dubbii of kannaa balleeffannaa dubbii of kannaa. Namitti mashee akkas haala kanaan ati itti qophoofte eegaa turte kana baruun barbaada. Kana bira daruun barbaada. Maara deebi'ee dhufan barta. Deebi'ee koo dhufa. Deebi'ee dhufan barta. Baatanii jira. Hora kaayyaa dhugatiin aariin hoo. Wanti aara. Suma dhugaa aarte mooti. My goodness jira. Akkas bareechee. Qoqopheesse. Ishee haa dawwalamu si keessummaa kana. Dawwalu. Maal dawwatu? Jechuun eenyu akka ta'e hin bartaata. Mana minneen sun firaa keeyyuu ta'uu danda'a. Karaa keeyyuu dhufuu danda'a. Waan tokko firaa. Firaan akkasitti qophoofte eegduu hin qabu. Siruma hoo? Firaan sirriitti beekuun akkasitti qophoofte eegduu hin qabu. Hin qabu. Lakkiin hin dawwala amma ta'e. Hin qabu. Amma inni dawwalu hin qaanufta jira. Waan qaanuu. Nama kee yeroo ta'u ka. Hin qabuun sin jedhe. Firmoon akkasitti qophoofte itti beektu akkasitti qophoofte
akkasitti qoqqoftee hedduu hin qabu hin beeku. Way. Kati shakkamneere shakkamamu yakkamaa dharee kun jira. Lama sa'i. Lama maan ta'u al takkaatti lama ta'u seeraan balleessi yookaan shakkamaadha yookaan yakkamaadha yakki yoo qoratame yakkamaadha mana shakkite kaa jira. Waan adda qophaa'e. Uni bitame dinnicha hojjetama timaatimii goomana hojjetama mistira hojjetama. Rokobotiin bitama. Kijira hin aartay hin ta'u yoo dhamma kee waasitti riilii saasitti be isa dubbatti gara maal goota. Ma fandarama. Ma fandar. Jira laadhaani sambata jechuudha. Mana ooltamne sambata waan mati mana oolchuuf jedhee akkasitti dhimbe aggeewwa dhugamaa kolfida itti dhimbe hojjedhe gosa kanas immoo silaatu abbaan manaatti sarpiraayiziin deena kamti alaa dhufe namni irratti dhuga. Hundi sumaafidha. Ati garuu ebeluu jetta. Laal. Ammoo maal jettare? Keessumaa nyaadhu biddeensi maal jettare iddoo sibistu. Jechuun dubbii fakkeeffachuuf ka dhugaa fakkeeffachuuf ka. Nyaadhu dhiiseere amma isaanii irraa xaragee fixee nyaanni. Dhiiseera. Garasi boroof. Garasi boroof teessee. Ay keessummaa. Hammana maali keessummaan gaafa dhufu bakka manuma qayyaruure. Keessummaa qaniiga boobee deemu baajata garmalee baasuun amma barbaachisa. Keessummaa yoo dhufe warqiti yoo keessummeessuudha garuu addiishinaaliin barbaachisu jedhan. Baajata addiishinaaliin barbaachisu. Waan mana jiru afarraa. Waan jiru mana keessa godhanii buna fa'aa daddambisanii ammatti dhimmanii kana qayyaru sana qayyaru jechuun difficulty. Zeere. Nakas ture hordoftoota keenyaa isiniin illee keessummaadhaan isiniin jedhee ture viidiyoo kaleessaa irratti yoo aga dhumaa dhaggeeffatanii laftu an keessummaa illee qabu jiraadhuma keessummaa gochuuf jedheen akkanatti isarratti hojjedhee isallee humbur boodhee maasheenna kalaallattee hoo baay'ee jira. Na alaammatteen si. Abbaan taate hoo. Abbaan taate na alaammatteen itti fakkaate. Wanti ilaallatamus kalaallatamus alaallatamus hin jiru. Jammare wanti namni sun alaammatu wanti sun hin alaammatamti ta'e itti alaammata. Isheen immoo hin alaammatamu. Itti alaammatamu.